yeroo ammaa kana waa'ee Wallaggaati ilaallatee Oromiyaa keessallee waan hin jirre fakkaata Wallaggaan jechuudha. Akka otammaa haasofte miidhaa guddaa keessa jira Wallaggaan. Gochaan irratti gaggeeffamaa jiru kun dhugaadha. Guyyaa ayyaanaallee ayyaana baga geessan kan ittiin namaan jedhamu ture maatii keenya wajjin wantoota itti wal quunnamanii neetwoorkiin hin jiru, intarneetiin hin jiru, manni poostaallee akkasuma hojjechaa hin jiru. Kanarratti hawaasi keenya baay'ee miidhamaa jira. Neetwoorkii irraa kutuu isaanii miidiyaa adda addaa irraa cituu isaanii kun immoo hawaasa keenya baay'ee miidhaa guddaa keessa jira. Nullee hirmii nyaachaa jirra ta'ee ayyaana gaafa baasne kana hirmii nyaachaa jirra ta'ee dhuguma namni hin duune ta'ee namni du'aa jira ta'ee waan beeknu hin qabnu hirmii waan nyaachaa jiru wayii nutti fakkaachaa jira. Gadda guddaa nutti dhaga'ama. Yeroo dhiyoos torban tokko kan ta'u deemu neetwoorkii fi intarneetii fi wantoonni garaagaraa irraa hojjetanii uummanni dararamaa hamaa keessa jira uummanni Wallaggaa guutummaatti. Sun immoo hawaasa dinagdee uummataa irratti rakkoo cimaadha kan inni geessisaa jiru. Yeroo ammaa kana manni barumsaa kan itti jiru buufati fayyaa uummanni lafatti wal'aanamu qabu. Sun immoo deemaa keenya irratti rakkoo hamaadhaa fi balaa guddaadha kan inni qaqqabsiisaa jiru. Keessumaa yeroo ammaa tajaajila hawaasaa keessa bishaan dabalatee mana barumsaa dabalatee neetwoorkii intarneetii wantoonni garaagaraa deemaa jiran haala hawaasni naannoo sana irra jiru mataasaa hubachuudhaaf baay'ee. Rakkoon turan maatii keenyaa kuni maatii keenyaa yeroo baay'ee baay'ee neetwoorkiin kun immoo kan balleessee mootummaa ta'uu keessaa qaba. Mootummaa irra keessaan qabatee teeleen cufuun hin danda'an. Neetwoorkiin hin jiru, silkiin mandara keessatti biroo irratti dawwalamullee illee cufaadha. Uummata akkasittiin dararuun sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif uummata kana kan dararamaa jiru uummata malee miidhaa tokko jechuudha. Goleetti ukkaamsaadhaan kan inni dararamaa jiranidha uummanni keenya. Waan irra gahaa jiru nuyi ammallee hin beeknu kan irra gahamaa jiru jechuudha. Namni tokko yenna miidhame waan akkasii miidhame jedheeti kan inni dawwalatee nama waammachuu danda'u. Miidhamee iddoo tokko golee tokkotti miidhamee baraariin meeshaa adda addaa isa miidheera taanaani achumatti akka miidhameetti miidhamee du'aa jechuudha. Yeroo ayyaanaa namni ergaa baga geessee waliin gahaa bilbilaanis ta'ee ergaa gabaabaadhaan kuni hin jiru. Bara sirnoota darban keessa neetwoorkiin yookiin uggurrii neetwoorkii mudatee hin beeku. Kanaafuu yeroo jijjiirama jedhan kana keessa wanta akkasii mudachuunsa baay'ee na ajaa'iban akka kootti. Bishaanillee maabiraatiin illee wanti hunduu badee jira. Maatii keenya argannee akkaataa jiraachuu isaaniillee waan ittiin baruu qabnu kan duris kan jirus namarraa dhageenyu qabu. Asii deemamee dhaquun baay'ee ulfaataadha. Namarraa fagoon jira maatii korra. Nama du'es nama jirus hin beeku. Dubbiin qabu jira. Warra caaqaa keessaatu miidhamaa jira. Odoon ta'in immoo uummata mana biraatu miidhamaa jira. Uummati immoo sa'aatii kana amma midhaan sissaa uffata yeroo itti midhaan jalaa galudha. Yeroo kanatti uummati baay'ee miidhamaa jira. Kana biratti mootummaan harka keessaa ta'uun qabu ta'ee maaltu ta'e inni iyyuu gaafachuu ture qaba ture. Amma garuu mootummaan zimma jedhe jira. Maal akka ta'aa jiru hin beeknu, eenyu akka du'aa jiru hin beeknu. Uummatarraa baay'ee gara mootummaan maatii keenyarraa baay'ee adda adda fagaannee jirra. Baay'ees immoo miidhamaa jira uummati keenya. Rakkoon naannoo lixa Oromiyaa irratti ta'aa jiru kuni amma gabareen amma qonnaa dhibbaa dhaabeera jechuu danda'a. Kanaaf qonnaa kana yoo dhaabe immoo uummati kun kan inni irratti jiraataa jiru wanta kan biraa galii kan biraa qabu. Buna oomishaa qonnaa isaa oomishatee jiraata. Qonnaa kana immoo dhibbaa already dhaabamee jira. Bunni misoomni kanaan dura uummati kun irraa galii argataa ture dhibbaa dhaabbatee jira. Bunni akka jirutti utuu irraa bunni ija godhatee jiru kun utuu irraan funaanamin akka jiruun badaa jira. Maaliif uummati kun bosona galee yoonni buna kana nan funaannadha jedhee qaamni hidhatee jiru qaamni mootummaa isinii sobdanii dhimma kan biraadhaan gara bunaatti sobdaniiti kan isin haasoftanii malee qaamni isin dhaxxanii gargaarsa garaagaraa kan isin kennitanii fi qaama hidhatee bosona jirudha. Kun immoo akka kanattiin itti fufuu hin danda'u jedhanii uummata irratti tarkaanfii guddaa fudhatan. Haala kanaan deema taanaan immoo uummati kun hamma yoomitti maan furmaatti isaa gara booddeetti. Yeroo ammaa kana sassaabbii midhaaniitii fi bunaarra kan jiramu akkaataa naannoo Wallaggaa irraa jechuudha.
marsaa taanee dhufuttis namooti keenya beelaan kan dararaman ta'uu isaaniiti. Har'a meeshaa dhugutiidhaan dararaman duwwaa osoo hin taane booddeessis beelaan kan dararamaa jiranidha. Beela keessatti kan kufaa jiranidha. Miidhaa kanatti tarkaanfii kanatti itti kan adabsiisu yookaan kan itti gaafatamummaa isaa fudhatu mootummaa biyya bulchaa jiruudhaa fi paartii Oromootiif jedhee kan qabsaa'aa jiru amma Wallaggaan Oromoodha. Oromoo keessaas tokkodha. Qabsoo jalqabaa kee amma har'aatti gaggeeffame keessaa kan qabus Wallaggaan keessaa qaba jedhee namana. Paartileen Oromoo ofirraa qaban kun hundumtiyyuu itti gaafatamummaa mataa isaanii qabuun jedha. Maaliif yenna ta'e maaliif yenna jettee na gaafatte Oromoodha erga ta'eeti Oromoodhaaf qabsaa'u erga ta'eeti Wallaggaanis Oromoodha Wallaggaadhaaf jedhanii sagalee isaanii dabarsuu qabu turan. Ni amma wanta irraa dhagaa jiru tokkollee hin qabu. Maatiin keenya guutummaan isaanii achi jiru. Hinduuniif jiraa isaanii hin beeku. Itti gaafatamummaa isaa paartileen siyaasaas mootummaan biyya bulchaa jiru kunis itti gaafatamummaa isaa fudhachuu. Kanaaf mootummaan qaama dhimmi ilaallatu wajjin walii galee waliin mari'ate yoo marii barbaachisu ta'e mari'ate akkasittiin furmaatatti kennuu qabu malee calleedhaan akkasittiin neetworkii balleessanii ibsaa balleessanii miidiyaa gara kaamsanii akkasittiin hin deemama taanaan kun furmaatata waan ta'u nuti bakka maaliif wanti furmaata ta'u mareedhaan. Uummata miidhamaa fi waan jiru isaan ta'anii irratti mari'atanii furmaata tokko kennanii jedhaan yaada biraa. Hawaasa Wallaggaatiif kan furmaata ta'a jedhee yaadu dararaa meeshaadhaan osoo hin taane neetworkii balleessuudhaan intarneeta balleessuudhaan osoo hin taane bifa nagaa ta'een sagalee isaanii beeksifatanii nuyi kana goona ejennoon keenya kana jedhanii paartileen jiran illee deemanii sagalee isaanii dhageessisanii mootummaan kunis bifa nagaa ta'een itti adeemsisuudhaaf yaada isaa ibsatee yenna deemu uummati keenya uummati Wallaggaa jiru kan nama dhaga'uu danda'u beekaa kan qabudha kan nama baratee keessa jira jechuudha. Rasaasaan osoo hin taane meeshaadhaan osoo hin taane neetworkii balleessuudhaan osoo hin taane kan nagaan bu'uu danda'u tokkummaadhaan waliigalteedhaan kan inni nagaan bu'uu danda'u gara isaaniitti deemanii rakkoo isaanii atuu hubataniiti nagaan bu'uu danda'a jedhee yaada. Dhaabbileen siyaasaas dhaabbileen siyaasaa fi abbootiin amantaa kana irratti gahee isaanii akka ba'an gaafoo kanaan dabarsuu danda'u.